بيفتو تزغباي حبيبي Boqatte hinduute moo inni kubsate maalati ani dhugaa rabbi booniin gaaddanyaati yaa mubaarik oo dandeessin asra maal jedhama yuun na hubachiisu yaadi maan dhuguma Bifo dhuguma nu keetti natti mi bannaati biyya keessa jirta nu kee dhuguma boqatte بيفتو dhaggeeffatu dhuguma amma achi deemaati jirra mee daqiiqaa muraasan booda achi malee dubbiin dhugumadha garuu obboleewwan keenya waan isin itti himnu shamarranii waa wayii harkatti qabatanii waa wayii ilaaltanii dhabuun barbaaddanu yeroo danuu waan xixiqqoodhaaf lubbuu keessan balleessitu. Obboleettiin keenya kuni nama waan akkanatti lubbuu ishii balleessitu jedhee sakandii tokkoof hin tilmaamanii maaliif badaa jabduu turte bareedduu turte gobazii turte hin tattaafatti. Alkallaa ibira bultee hojii danuu hojjettee jireenya si jijjiiruudhaaf hojjetti jedheetan beekaanii mucaan kun balleessite dhehine guntoe shamarran baay'ee ariifattu yeroo danuu wannan himu miidiyaa kanarratti jireenya keessan gammachuu keessanii bultii keessan miidiyaa irraan baasina jedhanii yeroo danuu namoonni na beektan namoonni na dhageessanii bultii keessaniif waan gammachuu keessanii miidiyaa kanarraa fageessaa isiniin jedhaan jira. Miidiyaa irraa fageessaa bultii keessan jireenya keessan gammachuu keessan maaliif boriftaan waan tilmaamuuf isin rakkisu ofirratti raawwattu waan ta'eef jechuudha. So obboleettii keenya gaa biyyattaa salphisuu odeeffannoo dhimma siitii wal qabatu gaa maaliif akka tarkaanfii ulfaataaf fokkisaa akkanaa ofirratti fudhatte kan jedhu immoo ilaalla hin dhageessu hundumti keessanuu isa immoo asirratti nuti kana jenne sana jennee dubbachuun barbaachisaa miti. Meebii wanni tilmaamamu jiraachuu danda'a. Amma garuu tilmaama dubbachuun barbaachisaa miti. Obboleettii keenya garuu kana dhaga'utti baay'een gaddee boqachuun see yookaan lubbuudhaan of balleessuun see mirkanaa'eera isiniin jechuu barbaadetanii gabaabumatti. Abdii koo kanumaaf si waammanne wallaahi baay'ee nama gaddisiisa. Sorry maal goona du'aadhaan wal jaallachuu hiree keenya taate. Galatoomi abdi ulfaat dhuftee kana ibsa kana nu kennu gadi galatoomi du'aadhaan wal jaallachuu hiree keenya taate yeroo namni lubbuun jiru please wal iyyaafannu uummata keenya yeroo namni lubbuun jiru yeroo namni dhukkubfatee yeroo namni tattaafatu wal jabeessinu mucaa kana torban darbe keessa warra arrabsaa turtan barreeffamni keessan guutuun ana bira jira tiktookii jechuudha tokko maxxansaa dantaa abbaa barbaadeen qabu barreeffamni keessan guutuun jechuudha mucaa kana xiqqeessitanii akka waan isin bineensa taatetti arrabsaa turtan. Amma taaziyaa kan maxxansaa ruusin screenshot qabna ofirraa. Amma namni mucaa kana beeku akka sagaleen si dokonne maal akkasiin taate. Geessanii Mamoo dhugaa saartu maal akkasiin taate warri beektan adaraa rabbii kottaa ol galaatii nutti hima. Maal akkasiin rakkattee jirtu torban kana keessa maal akkasiin miidhamtee jirtu maal kaffaamte dubartiin of ajjeefti binaamini sana ana biratti hojjetu dubartiin baay'ee of eeddi baay'ee lubbuusis jaallatti maal kaffaamtee kana itti mucaan kun qabanne viidiyoo godhu maal taateetu isheen walii godhaa warri odeeffannoo qabdanu akka sagaleen siin dokonne jabaadha. Isiniin jiraata. Yeroo tokko hojjettanis waan baay'ee gootanii isiniin darbu. Jireenya akka barbaadanitti jireenyi akka isin barbaadanitti isiniin jiraata. Kanaafiyyuu biyya lafaa kanarraa wanti boqonnaa namaa kennu yoo jiraate du'a qofaadha. Anis amma guyyaa irratti waan hojjedhee isin qabu isin jibbisiisee isin gaddisiisee warri jirtan dhiifaman haa godha. Anaafi guyyaa irraa guyyaa boqonnaa gootiiti. Yeroo gaarii qabaadha. Jechaan qabu bakka. Anaaf kun guyyaa madumaati. Guyyaan boqonnaa koos har'adha. Isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadha. Yeroo tokko namni mucaa kana beektanu kunola nagaatti yaa biyya lafaa jettee barreessiteetti.
Obboleettiin keenya boonii daqiiqaa muraasa dura akkuma jettee turte of gootee jirti. Amanuun nama rakkisa weel. Yaa du'aa ugaani ugaa waaqayyo amanuun dadhabe obboloota koo amanuun dadhabe waan an jedhus na wallaalee ugaa waaqayyo Yesuus dura qoosaan itti fakkaate biraan kidhadheen eegaa ture dhugaa waaqan amanne haqa ammayyoon amanaan jiru waan du'aa waan an jedhu wallaalee dhuguma amma boonii tof ajjeese moo ani amanaan jiru. Maali ugaanoo waanan hojjeef waanan kaan wallaalee obboloota koo lakkoofsa isheellee hin qabu. Naman itti yaa'ullee hin qabu. Miidiyaa kanarratti akkuma keessanan beekaa garuu warri itti iyyaatan kun dawwalanii gaafatanii dubbiin dhugaa je'anii ragaa qabatamaa ammoo sababa maaliif akka isheen duutee ganaa itti iyyaanneeti barraa jechaa jiru. Maaloo yaa du'aa biyyeen akkasumatti nama nyaatti dhiirotuma akkas kolfinootuma akkas waan barbaanne jennu darbina maali bu'aa bahii jireenyaa sana keessa daandiirraa kaattee har'a gaafa jireenya mataashee gaa'ila mataashee godhatte haala kanaatiin of galaafattu maali icciitiin kanarra ishee geessisee waan dubbadhu wallaalee obboloota koo dhugaa amanuu dadhabe Kiristoos.